Bahii giddu galeessaa qarqara seenaa irra dhaabbattee jirti. Misaa'elli samii keessaa roobaa jiru, dirooniin abiddaan gubachaa jiruu fi gaaddidduun nukilaraa ol ka'aa jiru addunyaa urgufe. Israa'el humna guutuu warra dhiyaa boombii Ameerikaa jeetti wa sadarkaa olaanaa fi deeggarsa addunyaa yeroo argattu Iiraan kophaa ishee dhaabbattee jirti. Ammas yeroo kamiyyuu caalaa cimteen. Amma garuu Iiraan kana booda kophaa ishee miti. Biyyi musliimaa meeshaa nukilaraa qabdu Paakistaan waadaa addunyaa rifachiise galte. Israa'el boombii nukilaraa Iiraan irratti fayyadamuuf yoo ija jabaatte Paakistaan kallattiin Israa'el rukutuuf qophooftee jirti. Akkasumas humna nukilaraa Iiraan hidhachiisuuf waadaa galte. Kun kana booda waraana meeshaa waraanaa qofa miti. Kun kana booda hiree aangoo lubbuun jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Iiraan diroonii Israa'el 50 ol yoo kuffiftu jettuuwwan Israa'el baay'ee ammayyaa'oo F-15 rukuttee samii irratti bobeessite. Haa ta'u malee BBC dabalatee miidiyaalee warra dhiyaa dandeettii Iiraan dhoksuun aleellaa Israa'el qofa afarsaa jiru jedhame. Iiraan dalga misaa'ilaa magaalota Israa'elitti gadi fageenyaan yeroo furguugsitu addunyaa waan nama hin amansiifne argite. Iiraan ofirraa ittisuu qofa osoo hin taane rukuttaa hamaa gaggeessaa jirti. Kun oduu qofa miti, kun seenaa hojjetamaa jirudha. Iiraan humna isheen addunyaa dhiyaa falmachaa jirti. Biyyoonni dhiyaa Israa'el hidhachiisuun ittisuu itti fufaniiru. Haa ta'u malee misaa'ilota Iiraan jala dhaabbachuun abjuu ta'e. Addunyaan dhiyaa gamtaa meeshaa waraanaa humna guddaa fi maashinii waraanaa olaanaa qabdu sabni tokko qofti jala dhaabbachaa jira. Sodaadhaan osoo hin taane onnee sibiila irraa tolfameen Israa'el Ameerikaa fi biyyoota dhiyaa biroo irraa deeggarsa waraanaa basaasaa fi siyaasaa argachuu itti fufte. Iiraan kophaa ishee qabsaa'aa jirti. Ammas yeroo kamiyyuu caalaa humna qabaachuu ishee mirkaneessitee jirti. Iiraan iddoo nukilaraa Naataanzitti dirooniiwwan Israa'el rasaasaan rukutuun harcaafte. Dirooniiwwan kun garee ittisa qilleensaa Naataanzii keessaa tokko keessatti gadi bu'uu qondaalonni Iiraan himaniiru. Suuraaleen telegiraamii irratti qoodaman caccabaa lafa irratti faca'ee mul'isaniiru. Gama biraatiin Israa'el iddoowwan nukilaraa Iiraan barbadeessuu akka hin dandeenye dhaabbanni atoomikii idil addunyaa mirkaneesseera. Sababni isaas Israa'el boombii iddoowwan lafa jalaa gadi fageenya qaban barbadeessuu dhabuu isheeti jedhame. Ambaasaaddarri Israa'el akka jedhanitti boombii cimaa buufata nukilaraa Foordom dhaabbata nukilaraa Iiraan lafa jalatti gara meetira 90 awwaalame barbadeessuu danda'u kan qabdu Ameerikaa qofa ta'uu ibse. Sun murtoo Ameerikaa qofti murteessuu dandeessudha jechuun humni Israa'el gahaa akka hin taane akeekaniiru. Haa ta'u malee xiinxaltoonni waraanaa boombiin Ameerikaas iddoo nukilaraa kana barbadeessuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Misaa'ilonni Iiraan guyyaa 5ffaaf magaalota Israa'el irratti roobanin dandeettii waliin madaallee agarsiisuudhaan Iiraan haleellaa misaa'ilaa dalga dambalii irratti bante gadi fageenyaan naannoo Israa'el geesse. Sirni ittisa Israa'el sadarkaa olaanaa qabaatus telaviv, Haifa, Baatiyaamii fi Taamiraa oolchuu hin dandeenye. Saayiraaniin kaaba Israa'el keessatti sagalee dhageessisaa ture. Lammiileen bakka boombiin gadhiifamu keessa dhokatanii waraanni Israa'el akkana jedhe haga beeksisni ba'utti hin bayinaa jedhe. Odeerra miidiyaaleen Iiraan waadaa galanii ture. Roobni marsaa saglaffaan haga bari'utti itti fufa jedhanii ture. Kunis ni ta'e. Iiraan callistee akeekkachiiftee gara jabinaan rukutte. Israa'el sochii Iiraan dhaabuuf abdii kutatte. Iiraan keessa gadi fageenyaan rukutuu jalqabde. Bu'uuraaleen misoomaa xiyyaarota waraanaa buufata TV illee barbadeessite. Iiraan immoo obsitee deebii cimaa kennite. Iiraan diroonii Israa'el 50 ol kuffisuuf xiyyaarota waraanaa F-15 irratti xiyyeeffachuu ishee miidiyaaleen biyyattii mirkaneessaniiru. Xiyyaarota waraanaa Israa'el sadarkaa olaanaa qaban keessaa 4 barbadeessuu himaniiru. Kuni kanumaan osoo jiru Paakistaan haleellaa nukilaraa Israa'el irratti raawwachuu akka dandeessu akeekkachiifte. Akeekkachiisa ajaa'ibaa ta'een Paakistaan wallabdeen kun yoo itti fufe haleellaa nukilaraa Israa'el irratti akka fudhattu sodaachifte. Kun akeekkachiisa jalqabaa fi fayyadama nukilaraa yoo ta'u wallabdee kana keessatti jijjiirama balaa guddaa agarsiisa. Ijoolleen maatii fi namoonni nagaa qulqulluun dhukaasa qaxxaamuraa kana keessatti qabamaniiru. Ta'us Iiraan humnoonni addunyaa humna guddaa qaban dhiibbaa irraan ga'an illee cimtee osoo hin raafamne dhaabbachuu
dhaabbachuun itti fufte. Iraan aangoo waa'ee michuu yookiin meeshaa waraanaa qofaa akkan hojjenne addunyaatti agarsiifte. Waa'ee dandamachuu ija jabinaa fi qophii ta'uu mul'iste. Israa'el teekinooloojii warra dhiyaa isa gaarii ta'e hidhattee misaa'ila Iraan dhaabuu dadhabde. Yaa ta'u malee Iraan dhiibbaa jalatti diroonii kuffifte. Haleellaa xiyyaaraa irraa haftee humnaan deebii kennite. Akkuma dukkanni baha giddu galeessaa irratti ba'uu fi shubbisni waraanaa guyyaa guyyaa sagalee guddaa dhageessisaa jiru. Addunyaan qarqara jijjiiramaa irra dhaabbattee jirti. Balaan guddaan muudachaa jira. Teeraan haleelamte, telaviv gubatte, lubbuun namoota qulqulluu madaallii irratti fannifame. Kun lola saboota gidduutti taasifamu qofa miti. Muddama nagaa addunyaa balaadhaaf saaxiluudha. Gargala kana dhugaa hin dubbatamne wallabdee Iraan fi Israa'el ilaalchisee akeekkachiisa Tiraamp irraa addunyaa raasesiniif hinnam. Waraanni Iraan fi Israa'el hammaataa dhufuun Tiraamp hatattamaan jiraattonni Teeraan keessaa akka baafaman gaafataniiru. Waraanni Iraan fi Israa'el hammaataa dhufuun Tiraamp hatattamaan jiraattonni Teeraan keessaa akka baafaman gaafataniiru. Wallabdeen baha giddu galeessaa sadarkaa sodaachisaa irra gaheera. Guyyaa shanaffaa walitti aansuun Israa'el fi Iraan haleellaa misaa'ilaa kan lubbuu namaa galaafatu keessatti cufamanii jiru. Jeequmsi kun lubbuu namoota dhibbaan lakkaa'amanii galaafate. Ammas Ameerikaan sagalee dhageessisaa jirti. Kunis kan ta'e erga Iraan waliigaltee nukilaraa yaadame kuffisuun ishee gabaafame booda yoo ta'u, Tiraamp yaa'ii biyyoota torbanii Kanaadaatti gaggeeffamaa jiru adda kutuun muddamaan gara Waashingtan DC'tti deebi'aniiru. Iraan waliigaltee kana mallatteessuu qabdi turte. Kun ta'uu baannaan salphinni guddaan ishee mudata. Akkasumas lubbuun namaa ni qisaasa. Kana duras jedheera. Ammas nan jedha. Iraan meeshaa nukilaraa qabachuu hin dandeessu jedhe. Dho'insi Teeraan raasee fi saayiraniin haleellaa qilleensaa telaviv irratti yeroo iyyuu namoonni nagaa biyyoota lamaan keessa jira sodaa keessa jiraachaa jiru. Iraan lubbuun namoota 224 darbuu kan gabaaste yoo ta'u, irra caalaan isaanii lammiilee nagaa qulqulluudha. Israa'elitti lammiileen hedduun ajjeefamaniiru. Kumaatamaan kan lakkaa'aman immoo baqachuuf dirqamaniiru. Wal waraansi jiraatus dippiloomaasiin mul'achaa jira. Iraan fi Israa'el fuula duuba Oomaan, Kuwaatar fi Saawud Arabiyaan dhukaasa dhaabsisuuf akka gargaaran gaafataa jiru. Dhuguma yoo nagaa barbaadan tarkaanfiiwwan itti aanan dhugaa ta'uu qabu kan jedhan ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachim. Israa'el weerara ishee yoo hin dhaabne deebii kennuun itti fufa jedheera. Muummichi ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahuun ammallee daffaa kan jiru yoo ta'u, balaa sagantaa nukilaraa fi misaa'ila Iraan irraa dhufu dhaabsisuuf dhaadateera. Haleellaan qilleensaa Israa'el hooggantoota waraanaa Iraan ijoo fi saayintistoota nukilaraa ajjeesuun isaa gabaafameera. Dhaabbata nukilaraa Naataanzii miidhaa guddaan qaqqabeera. Lolli Iraan fi Israa'el sa'aatiin hammaachaa dhufuun addunyaa sodaa keessa galcheera. Gatiin boba'aa ol ka'aa jira. Namoonni nagaa baqachaa jiru. Hooggantoonni addunyaa naannoo guutuu ta'e ittisuuf rakkachaa jiru. Gama biraatiin Chaayinaan lammiileen ishee hatattamaan Israa'el gadhiisanii akka ba'an ajajje. Imbaasiin Ameerikaa immoo Ameerikaanota Israa'el keessa jiraniif akeekkachiisa irra deebi'uun kenne. Imbaasichi lammiilee Ameerikaa Israa'el keessaa baasuuf yookiin haalli mijataan akka hin jirre ibseera. Kana mannaa yeroo roobni misaa'ilaa fi hooman diroonii samii Israa'el uwwisuu jalqabu gara baankarii qophaa'etti galaa jechuun gorse. Imbaasii USA yeroo kanatti Ameerikaanota Israa'el gadhiisuuf yookiin kallattiin gargaaruuf haalli mijataan hin jiru jechuun imbaasichi akeekkachiisa nageenyaa haaromfame kenne. Beeksisni kun hojjettoonni mootummaa Ameerikaa hundii fi maatiin isaanii bakka gaaddisa qabu turuu akka itti fufan qajeelfama kenneera. Buufanni xiyyaara idil addunyaa guddaan Israa'el fi buufataaleen galaanaa hundi cufamanii kan jiran yoo ta'u, balalliin daldalaa yookiin chaartarri buufata xiyyaaraa Ben-Gurion irraa kennamu hin jiru. Imbaasichi namoonni biyyattii keessaa bahuu barbaadan karaa qaxxaamura lafa gara Joordaanii fi Masrii akka fayyadaman yaada dhiyeessee jira. Akeekkachiisni kun Ameerikaanonni of eeggannoo akka godhaniif yoo haleellaan mormaaraa rookeettii misaa'ilaa fi diroonii raawwatame bakka gaaddisa dhiyoo isaanitti dhiyoo jirutti akka dhiyeessan gaafateera. Akkuma saayiraniin badee fi misaa'ilonni callisanii dhugaan tokko ifa ta'ee hafam. Dhibbaan kan lakkaa'aman du'aniiru. Magaalonni gubataniiru. Maatiin caccabaa jala jiru. Yaa ta'u malee seenaa addunyaa yoomiyyuu dagachuu hin dandeenye tokkotu jira. Seenaa saba tokko kophaa dhaabbatee jilbiifachuu dide.
gargaarsa warra dhiyaa gamtaa fi sodaa tokko malee Iraan samii ishee biyya ishee fi kabaja ishee ittiste waraana addunyaa irratti humna guddaa qabu tokkotti sodaa naqxe amma Paakistaan bakka sanatti seentee jirti Israa'el sarara diimaa yoo qaxxaamurte nukilaraan haloo ba'uuf waadaa galte onni kana caalaa olaanaa ta'e hin jiru itti aansee wanti uumamuu danda'u maaltu jira Iraan cimina ishee mirkaneessitee jirti misaayilonni ishee dubbataniiru diinonni ishee dhaggeeffachaa jiru addunyaan ilaalaa jirti sa'aatiin dhufaa jira guyyaa tokko misaayilonni callisuu danda'u yookiin sagaleen isaanii ol ka'uu danda'u filannoon guyyoota itti aanan keessatti godhama seenaa bocuun balaa mul'achaa jiru kana hordofuu keenya kan itti fufnu yoo ta'u gaafiin tokko hafeera nagaanni mo'atamoo addunyaan gara obomboleetti kana caalutti qajeelaa jirti nu eegam nu hordofam odeeffannoo kana jala deemnee bal'inaan kan isiniin geenyu ta'a.